بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبلين كنك مسلمة بكي سنجرتن هندتي نجين ربي سنر هجراته متى درين قرصكنا أحباش إسادفن إساتي ديما جرن كجدو akkamitti naqarsa kana buqqisuun danda'ama, akka inni hidda godhatee booda buqqisuun isaa hin jabaanne akkamitti afoo dhaabatuun danda'ama ka jedhu dubbatuun kenna dirqama. Ummanni kun akkuma beekamu rakkinni isaan biyya keenyarra geessan waggaa 5 dura nama kamiin jalaayyuu hin dhokatu. Sababa isaaniitiif ulamaa'iin hedduu biyyaa bahee ulamaa'iin hedduun hidhamee ahbaashiin sababeeffatuudhaan akkasuma manni barumsaa hedduun cufamuun masjidota hedduu bakka markaza tahfiidhaa hedduu ummata islaamaa irraa fudhatuudhaan rakkinni guddaan sababa ahbaashiitiin dhiphinni guddaan diini islaamaa irratti Itoophiyaa keessatti argamee ture kun isin jalaa hin dhokatu. Wanni kun urgasii eega waggaa 5 akkam wanni kun garam deemaa jira ka jedhu akkamitti waan kana afoo dhaabatuun danda'ama. Rakkinni kun taqaraa caalaa daraan itti jabaate itti fuufaa waan jiruufi ga'een kenna akka beektotaatitti akkasuma ammallee akka ummata kayna hawaasa waliigalaatitti waan kana afoo dhaabatuudhaaf maal ta'uu qaba? Karaa kamiin ummata kana afoo dhaabanna? Akkamiin ahbaashiin aqiidaa isii beekuu dandeenya? Nuti amma hedduun kenna rakkinni ahbaashiin rakkinni isaanii yoo gaafannu yookaan ahbaashi rabbiin jiru jetti akkasuma ammallee ahbaash kaafiraa kana miti. Dirqama tokkoffaa aqiidaa sirrii baratuun dirqama. Eega aqiidaa sirrii barannee aqiidaan ummata kanaa maalidha? Isaan aqiidaa sirrii kanarraa mee akkamitti isaan sifaata rabbii awwalan hukmii bagama sifaata rabbii keessatti gara ibaadaa keessatti ummanni kun karaa sirrii irra jirammoo karaa asmaa fi sifaata qofa keessatti jallatammoo akkasuma ammallee ibaadaa biroo keessattis ummanni kun jallinna qaba. Jalqaba ummata kana eenyutu akka isaan fide? Maaliif akka ahbaash biyya keenya galfamte kana beekuun nurratti dirqama ta'a. Tokkoffaa ahbaash akkuma beektan asiin dura yeroo Haile Sillaasee keessatti akkuma amma dalagame kana namichi kun yeroo Harariin keessa jiru biyya Itoophiyaa keessa jiru sababa isaatiin madrasaan tahfiiza quraanaa hedduun cufamtee sheekoleen hedduun hidhamanii yeroo Haile Sillaasee keessatti kun biyya ari'amee akkuma yeroo ammaa ta'e kana keessatti yeroo saniifis rakkinni guddaan ummata islaamaa irra gahe. Eegasii biyya Lubnaanii keessatti namichi kun humna godhatee qabeenyas waa hundaan Yahudaa fi ummanni Nasaaraa namicha kana gargaaruudhaan akka inni karaa sirrii irra hin jirre afaaniin ammoo akka nama islaamummaatti islaamummaaf yaadu diinummaa ummata kanaa mul'isa akkuma Shi'aa san keessaan ammoo ka inni barbaadu islaamummaa diiguu akka inni aqiidaa sirrii irra hin jirre waan arganiifi karaa kanaan akka ummanni islaamaa yaadni isaanii tokko ta'ee diina isaanii ka beekamaa ummata yookaan Yahudaa yookaan ummata Nasaaraatitti akka duulli hin godhamne isaanumaan akka isaan dhoofnu waraana ittiin silaa ummata islaamaa ittiin cabsan ta'uu isaa waan beekaniif jecha gargaarsa guddaa waan silaa meeshaa waraanaatiif baasanii saaruuqa misaa'ela yookaan boombii fanjii itti baasanii ummata islaamaatiin lolan irra rakasa ka ta'e ka ammoo irra bu'aa guddaa fidu ahbaashonni waan ta'aniif islaamummaa cabsuu keessatti isaaniif Shi'aan kanaaf jecha mallaqa baasanii akka isaan Itoophiyaatti galan ka godhe Ameerikaadha. Akkuma beekamu addunyaa islaamaa keessatti ta gara aqiidaatiin jijjiiruu dadhaban gara waraanaatiin akkasuma tasilaa gara aqiidaatiin jijjiiruu danda'an gara aqiidaatiin illee isaan duula humnaatii fi akkuma san duula malaatiin illee akkuma san ka humnaatii fi ka malaatiin illee ummanni kun duulutti jiranii addunyaa islaamaa guutuu rafanii fi bulaa hin jiran gara kaaniin pheenxee godhu gara kaaniin ammoo aqiidaa isaanii balleessanii isaanumaan booda wal dhahu
kanaafu akka nagahan ummanni yookaan yahudaan yookaan ummanni nasaaraan nagahan ta'u jedduu isaaniitti ummanni islaamaa kaan ummata islaamaa fakkeessanii diina isaanii ka gubbaan islaama fakkaatu keessaan ammoo ka biroo kana uumuu waan barbaadaniif jecha ahbaashiin ka galcha jalqabaa ummata nasaaraatii jechuu kuffaara ameerikaati. akkuma beeytan ameerikaan doolaara miliyoona 150 mootummaa Itoophiyaa ka rabbiin isa balleesse ka du'e san mallasiin isaa kennuudhaan doolaara miliyoona 150 kennaniif garee ahbaashii biyya seensisanii amantaa islaamaa Itoophiyaa keessatti jijjiiruu irratti rakkinna itti fiduu keessatti bal'inna amantaa islaamaa akkuma beektan yeroo dhiheenna kanatti islaamummaan akka malee Itoophiyaa keessatti babal'atutti jirti. Akki warri kiristaanaa Itoophiyaa ye kiristiyaan dasseetnaatti ka jedhaa deemu sun sirrii ta'uu dhabuu isaanii ummanni nasaaraan biroo biyya alaa arganii jennaani bal'inni islaamummaa kun garamitti akka deemaa jiru yoo guddate akkam akka Itoophiyaa tana godhu ka argan karaa kamiin akka islaamummaa bal'inna isii ka dhaabuu isii waan barbaadaniif jecha kanaaf mallaqaan ahbaashiin galchanii jechuudha. Kanaaf akkuma beektan wanni tokko ka beekuun isinirra jiru mootummaan Itoophiyaa waan daldala itti argatu tokko amantaa namaa ta'ee ummata wal isa dhabsiise ahammi shay'in inni waan daldala ittiin argatu tokko argatee jennaani dalaguu irraa hin qaanfatu. Akkuma beekamu aqiidaa ummata keenya ka islaamaa gurguratuudhaan mallaqa haganaa fudhatanii ahbaashiin galchanii akka ummanni islaamaa masjiida isaanii kennu aqiidaa ofii irraa qullaa ta'u akkasuma kana godhuu irraa hin saalfatu jechuun kana olitu ni dalaga odoo argate waan mallaqa isaa galchu argatanii jennaan isaan ima dalagan. Akkuma beektan akkuma kaleenna kana warshaa foon harree ka foon isaa gara Vietnaamiitti erganii gogaa ammoo Chaayinaatti erguudhaan biyya guddifna jechuudhaan kun biyya kuffisuudha malee biyya guddisuu odoo hin taane biyya keenya keessatti namni islaama dhiisaatti kiristaanummaan takkuma foon harree qalee nyaatee dhageettanii waan silaafafaa kana dalaguudhaan ahammi ishee isaa waan daldalatti argatan arganii jennaa waan ummataan illee wal dhabsiisu haa ta'u aadaa ummataatiin illee wal afaalleessu amantaan illee wal afaalleessu dalaguu irraan salfatan. Kanaaf jecha garee ahbaashii biyya galchanii gareen ahbaashii dirqamaan wanni mootummaan Itoophiyaa garee kana gargaaruuf inni dirqama qaba. Mallaqa kana waan nyaatee jiruufi ummata kana bakka qabsiisee isarrallee dirqamni alaa waan itti jiruuf akka islaamummaan hin bal'anne ummata kanaan akka kara kaaniin ummata sirrii irra jiru shororkeessaa fakkeessanii islaamummaan sirriidha akka hin babal'anne akka islaamummaan baddu waan itti kennameef jecha innis ahbaashiin bira dhaabatu waan dirqamee jiruufi kanaaf ahbaashiin gargaara. Amma wanni tokko wanni beekuun isin barbaachisu wanni tokko jaalala ummataatiin yoo jaalala ummataatiin ta'e mootummaalleen haa didu wanni sun faca'uun isaa ni danda'ama. Wanni tokko yoo jaalala ummataatiin hin taane haa mootummaalleen dirqamaan namarra kaa'u wanni sun bakka hin geettu. Kanaaf jecha ahbaash silaa akka dhufteen biyya keenya qabattee waa guddaa dalaguu dandeetti odoo jaalala ummataatiin taate. Waan jaalalli ummataa hin jirreef ummanni keenya alhamdulillahi aqiidaa sirrii irra waan jiruufi gufuu guddaa itti ta'ee jecha ummata kanatti haga ummannummaan alaa ka arabaa kunuu ajaa'ibee ka ummanni keenya aqiidaa ahbaashii akkanatti fudhate ummanni Itoophiyaa fixraa saliimaa isaaniitiin ummata kana hagana ofirraa dhoorguu isaanii kana ni ajaa'iban. Kanaaf jecha ammoo ahbaash karaa birootiin amma deebite jaarraa ufafoodhaa kan dhalatu kana ka ammaa kana waan dadhabanii fi jaarraa ufafoo ka dhalataa jiru kana ahbaashiin uumuudhaaf ahbaashota uumuudhaaf madarasaa mana barumsaa isaanii gargaarsa majjaanaatiin mallaqaatiin tolaatiin ijoollee barsiisuudhaan aqiidaa isaanii irratti guddisuudhaan waan tattaaffii guddaa godhaniif kun ammoo rakkinna guddaa beekaa. Jaarraan ufafoo lafaa dhalatu kun aqiidaa ahbaashii qabatee guddate jechuun ummata keenyarraa nama keenyarraa biyya keenya keessatti barsiifte jechuun isa afoo dhaabatuun ni jabaata. Ka akka alaa yeroo duraa kontiroobaandiin galchanii ummanni afoo dhaabatee akkasii kun kanaa miti. Laakiin mana kan kee keessa yoo ilmi kan kee aqiidaa ahbaashii barate akkamitti deebisuu dandeetta? Mucaan kan kee mucattiin tantee waan aqiidaa ahbaashii yoo baratan
waggaa muraasa booda biyyattiin akka ahbaashitti jijjiiramtu kun shakkii hin qabu. Kanaaf jecha amma bakka kanatti ga'een ulamaa maal ta'uu qaba? Warroota baadiyaa ta'ee magaalaa ta'ee ulamaa'iin ala jiranii fi ulamaa'iin biyya keessa jiranillee wal qunnamtii godhanii waan kana karaa kamiin akkasuma ammallee abbootii keenya warroota sila madrasaa ahbaashiitti barsiifatan akka dhoorguu qabnu akkasuma ammallee sheekolee gandaa fi baadiyaa fi magaalatti illee aqiidaan sirri akka barsiifamtu akkasuma garee ahbaash ijaaratan waatisaappii keessatti warroonni keessa jiran bilook isaan godhu akkasuma irratti deebifna ahbaashiin maal goona jechoo keessatti babal'isuu dhabuudha. Kun ammoo ahbaashii wajjin garee seenanii karaa waatisaapiitiin isaan irratti deebifna maal jechoon aqiidaa ahbaashii bal'isuufidha. Akkasuma ammallee sagalee isaanii viidiyoo isaanii ahbaash akkana jettee jedhanii erguunis kunis amantaa isaanii aqiidaa isaanii babal'isuudha. Akkasuma kana karaa kanaan bilook godhu garee isaanii ka keessa jiru keessaa bahu akkasuma ammallee gara feesbuukaatiin illee gama marsaalee hawaasaa hundaanuu jara bilook godhu yookaan balaaga gara kaaniinis balaagallee godhu kunniin barbaachisaadha. Akkasuma gara kaaniin ammoo ummata aqiidaa sirrii barsiisanii eegasanii aqiidaan ahbaashii maal akka taate ahbaash ammoo maal akka ofiin jedhan maal ofiin jedhan mee ahbaash nuti fakkeenyaaf amma isaan ahlus sunnati wal jamaa ofiin jedhan kuni waan isin ajaa'ibu. Ahbaash yoo nuti ahlus sunnati wal jamaa jedhanii kawaa barsiisan taate ummanni keenya akkamitti ahbaashii fi ahlus sunnati wal jamaa addaan beekuu danda'a? Isaanis nuti ahlus sunnati wal jamaa ofiin jedhan fakkeenyaaf amma nuti ammoo ka ittiin beeknu ka biraati. Nuti ahbaashiin isaan beekna laakiin isaanis nuti ahlus sunnati wal jamaa ofiin jedhan laakiin ammoo wanni isaan barsiisan ka biraati. Mee asirratti khutbaa isaanii isin irratti qara'a akka mee ahbaashiin wannaan isaanii gubbaa jechi isaanii jedhan kun jecha ahlus sunnati wal fakkeessaniiti akka namni ittiin gowwomu. Aki jedhu khutbaa isaanii yeroo jalqaban alhamdulillahi qaami'il abaatil wa mudhidil adaalil وهادي من اختصه برحمته إلى سواء السبيل ومضل الناكب عن المنهج المستقيم والحائد أو واضحات الحجج ونيرات البراهين سبحانه ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفني أحاط بالأشياء كلها علمه وأتقنها صنعه ابتدأ ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب فلا يعزب عن علمه خواطر الورى ولا مكنون ظلم الدجى ولا ما في السماوات العلى إلى الأرض السابعة السفلى إلى تخوم الثرى أحمده حمد معترف بأنه لا شبيه له ولا مثل له كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان موجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا زمان لا مالك فوقه يزجره ولا قاهر ينهاه ويأمره وهو الآمر الناهي ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا اعتراض لمخلوق في قضائه وقدره والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم النبيين وإمام المتقين كما أوضح السبيل وأنار الدليل قائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الطاهرين. وانسنا جايب سيسو كوني خطبة حباشيت أسرع بودسني مالجدا موقع ثاني كيستي ذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة من نفي الجهة والمكان والحد عن الله سبحانه وتعالى واستحالة الجلوس والقعود عليه سبحانه وتعالى والجسمية وما شابه ذلك من صفات المحدث وأن معتقد ذلك كافر خارج من الإسلام وكشف زيغ وفساد من خرج عنهم في المعتقد ممن انتسب إليهم انتسابا فقط وهو في الحقيقة داخل تحت بعض الفرق الضالة الفاسدة ممن ذاع صيتهم واقتدى بغيرهم ممن ضل وحاد عن طريق الحق. طيب أسر ميما وايسني إفا باسا أكجروا بأنه لا شبيه له فكاتا نسافنجروا ولا مثل له كان ولا مكان رب انت إبكهن قبه عرش الرنجروا ولا سميكي سنجروا إيسا اللينجروا وهو الآن على ما عليه كان هما در إر جرسان اتتأجرا رب بكم سلا جرسان كان موجودا أزلا وأبدا بلا مكان ولا زمان بكا ملت رب جرا أكنا سنجر. طيب رب فكرنا قبيو سنجر واتيني ليس كمثل شيء جر القرآن كيست فكاتا نساء هنجر رب جر
isa jedhan sitti fakkaata isaan kana hin fedhani fakkeenna jechuun ahbaashiin biratti rabbiin fakkeennan qabu jechuun rabbiin harkan qabu rabbiin bal yadaahu mabsuutataani ka jedhu وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان كرب لما خلقت بيدي جدير كوفيت في سبكتي وهو السميع البصير كرب جل رب أجاد أرجاد كجدو كان أبمسيسو ربي كان سبكتيسوني فكرنا كجدن كان رب فكرنا أبو جيشون إساني ثم لي كرب فكاتان أك إساهن جرو جدي رب شريكا في ريوان غرغرا وفر أبمسيسو واهل وفر أبمسيسو سنين فر الإنسان gubbaa kana akka waan baatila akka inni gubbaa kanaan tokko ka islaamaa ka ahlu sunnaa fakkaatu laala laakiin keessa isaa wanni isaa itti fedhani ka biraati fakkeenya jechuun isaan biratti rabbii fi asmaa sifaata rabbii sabachiisu fakkeenya jechuun kana tayyib asirratti rabbiin bakkan qabu jechuun maal fedhan wanni isaan fedhan rabbiin arshii irratti hin jiru istawlatti fedhanii rabbiin arshii irratti moo'e malee arshiin gubbaa hin jiru kaana walaa makaan rabbiin ta'e bakka ammoo hin qabu laal waan silaa bareedaa fi badaallee wal keessa makanii akka ati jechi kun sirrii jettu fakkeenyaaf walaa qaahira yanhahu ya'muruhu wahuwa al-amiru naahi walaa mu'aqqiba lihukumii kunniin sirri waan jiru isaan ammoo jecha silaa baaxilaatiif akka nama akka daymaa fi summii walitti makee kamiin akka keessa addaan baaftu hin beektu kanaafuu akkanatti ilma nama waan jallisaniif asirraa gadi aanu maal jedha ذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة دبتو رب الراجحة دبمسيسو مكان دبمسيسو مكان أرشر ربي هنجر جاين دبمسيسو لا أجر كجران الأهباش فئة من المسلمين أهباش قري مسلمة لا تتبع منهجا جديدا كراها روان هردفت ولا فكرة مستحدثة يادها روان أبدو منذ 50 سنة إيقاوقاشا تماتي عقيدة محمد بن عبد الوهاب تيمتي عقيدة ابن تيمية تيمتي عقيدة نسي عقيدة مليونات مسلمة عقيدة أشعرية شافعياتي تجمع عقيدات عقيدة ماتريدية عقيدة كأن جاني كنا همني كان أفجع إن شاء الله تعالى برنوت بيرو كيستك في باب نتار أفزمت دبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته